Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru hammam xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuu baatus Itoophiyaaf yaaddoo jabaadha jedhu xiinxaltoonni. Yeroo waraana Tigraayitti mariin xumura gochuuf tattaafatamaa jirutti waraanni Oromiyaa jabaatee jiru kan gabaase marsariitiin oduu Chugo News waraana kanaan wal qabatee haleellaan qilleensaa raawwatamaa jiruu fi ajjeechaan jimlaa bakka bakkaa dhaga'amu haalota hammeessaa jiraachuu eeree jira. Waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabatee haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate bakka bakkatti mul'ateera kan jedhan xiinxaltoonni marsariitiin kun wabeeffatu gochoota raawwatamaniin wal himachuuf dubbii gara dabarsuuf adeemsonni deemaman haala waraana Oromiyaa hubachuuf iyyuu rakkisaa taasisaniiru jedhu. Mootummaan ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf waraana bilisummaa Oromoo wayita himatu waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ajjeechaa bifa garaagaraan lammiilee nagaa irratti fuulleffate kanaaf mootummaatti quba qaba. Keessumaa lixa Oromiyaatti haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate irra deddeebiin raawwatame jedhameef waraanni bilisummaa Oromoo garee milishaa mootummaan dhoksaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaaree bobbaasu kan himatu ta'uu eera barruun kun. Dubbiin kun paartii bilisiginnaa bakka bu'uun miseensa mana maree bakka buutota uummataa kan ta'e obbo Angaasaa Ibraahimiin saaxilamee akka tures yaadachiisa. Obbo Angaasaan ajjeechaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhameef garee milishaa qondaalota olaanoo Oromiyaatiin ijaaramee waraana bilisummaa Oromoo fakkeeffamee bobbaafamutu raawwataa jechuu isaaniis yaadachiiseera. Waxabajjii darbe waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Gambeellaatti haleellaa raawwachuu yaadachiisuun haleellaa kanaan wal qabate ammoo humnoonni mootummaa namoota nagaa hedduu irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu isaanii mootummaa waliin hidhata kan qabu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaallee mirkaneessuu isaas ibsa. Human Rights Watch gama isaatiin humnoonni mootummaa Abiy Ahmed tiksan ajjeechaa fi hidhaa seeraan alaa akka feeteen raawwataa turu akkasumas garee hidhattootaatiin qondaaloti mootummaa fi bulchitooti naannoo ajjeefamuu fi butamuu galmeesseera jedha barruun kun. Gama biroon humni milishaa Amaaraallee waraana kana keessatti qooda fudhataa jiraachuu eera. Waraana Tigraayin wal qabatee mootummaan federaalaa garee milishaa Amaaraa hidhachiisuun of cina hiriirsisee lolaa turuu ibsuun gareen milishaa kun yeroo ammaa immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo loluu jedhuun Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa haleelaa jiraachuu mul'isa. Aklee doobeeffachuun bara 2018 dura humni waraana bilisummaa Oromoo kumoota muraasatti tilmaamama ture yeroo ammaa immoo sadarkaa olaanaan guddateera kan jedhu gabaasni Chugo News. Gama biroon fudhatamummaan bulchiinsi Abiy Ahmed uummata Oromoo biratti qabu xiqqaachuu ibsa. Humnoonni mootummaa tarkaanfiin humnaa olii uummata irratti fudhatan komii uummanni bulchiinsa Abiy Ahmed irratti qabu akkaan hammeessuus eera. Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun hammam yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufus waraana Tigraayin wal bira qabamee yoo ilaalamu xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuuf hin dandeenye jedha. Haa ta'u malee waraanichi biyya Afrikaa baay'ina lakkoofsa uummata isheetiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuuf yaaddoo jabaadhaa jechuun akeekkachiisa. Waraanni kun fala argachuudhaa baannaan hanga biyyattii gargar caccabsuutti iyyuu kan gahu ta'us xiinxaltoota garaagaraa wabeeffachuun akeekkachiiseera. Dhimma Itoophiyaa gadi fageenyaan xiinxaluun kan beekaman Reenee Fold waraanni bilisummaa Oromoo gama meeshaa waraanaa caaseffamaa fi hoogganansaatiin hanqina qabaatus waraanni mootummaa haalli inni itti humna kana injifachuuf danda'u natti hin mul'atu jedhu. Xiinxalaan Toomaas Osmond jedhaman gama isaaniitiin waraanni kun humna mootummaa ittuu dadhabsuu akka malu hubachiisuun waraanni Oromiyaa naannoo biyyattiif murteessaa taate keessatti itti fufiinsaan deemaa jiru kun biyyattii gargar caccabuutti kan ariifachiisu ta'uu akeekkachiisaniiru. Itoophiyaa waraa waggoota lamaaf deema tureef jiruun buufataaleen fayyaa qarshii Ameerikaa $1 biiliyoon 1.4 lakkaa'aman barbadaa'u ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Zureen ministeera kana Dr. Liyaa Taaddasee naannoo Tigraay ilaalchisuun agammaan ragagaa qabaachuu baannulli Affaariif Amaaraa Tigraayiif Gumuuz qofa osoo hin taane Oromiyaa yoo xiqqaatti buufataaleen fayyaa lakkoofsaan 3,666 ta'an diigamanii jiru jechuun miidiyaa biyya keessa gabaasan. Waraan guddayya waggoota 2-3 as biyyatti kutaala akka keessa godhamuu jiru manneen barnoota hedduulleen diigamu ministeerri barnoota jagayya keessa foomse ture. Oromiyaa qof keessa manneen barnoota 10,000 lakkaa'aman cufamuuf barattooti 100,000 marca'u ka beeksis ministeerri Itoophiyaa kasaaraan sababa waraan kanaa waluma galannar dhaqqabdi $1 Ameerikaa biiliyoon 2.2 jechuusa gabaasne ture. Walti cuunfine yoo jenne dhaabbileen kun lamaan jechuun fayyaaf barnooti qarshii Ameerikaa $1 biiliyoon 3.6 sababa waraan hiikan qabne kanaan kasaaru uummatatti himan. Beesseen tun qarshii Itoophiyaa yoo jijjiirri modanii keessa ba'uun hin ulfaatu. Hospitaalota 40 buufataalee fayyaa 450
552 fi keellaan fayyaa 1,728 naannoo Amaaraa hospitaaloti lama buufataaleen fayyaa 24 fi keellaan fayyaa 52 naannoo Afaarii hospitaaloti gugurdoon 6 buufataaleen fayyaa 21 fi keellaan fayyaa 978 Oromiyaatti buufati fayyaa 15 fi keellaan fayyaa 348 naannoo Beenishaangul keessa bishaan dhugee jee. Waraanni Itoophiyaa hungam kaaba gulaan qabbanaa'ulle Oromiyaaf gumuuzan mallee waraan jajjabakee jiru. Manneen barnoota hedduun kaampii waraana taanii jee. Gabaas dhaabbati mootummoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshinsitti Oromiyaa ilaalchisuun caamsee baaseen dhaabbileen tajaajila fayyaa qofti 426 sabab saamichaatiif miidhaatiin hojii al ta'ee jedhu. Hisaara lubbuu waraan kanaan dhaqqabdu waaqabbee Hatawoorii muummeen qabdu biyyatti lafa wagga 4 dur turte deebi'uuf waggoottan 40 ag 60 si barbaachisaa jee. Sadaasa kumalmaaf digdama kaasee haga gayya kumalmaaf digdamii lamaatti qofa akka qorataan yuunivarsiitii biyya Beeljeem Profeesar Jaan Naayisen jedhutti Tigraay qofa keessatti sababa waraanaan namooti nagaa dhuman 300 fi 83 haga 600 ta'u. Dhumaatiin kun hundi qawweedhaan qofa osoo hin taane yakkoota sukkanneessoo namarratti raawwataman beelaa fi wallaansa fayyaa dhabuu fa'irraayi. Namni qawwee qabatee lolummoo gam lamaan irraa kadhume 250 hanga 600 ta'aa jedha Profeesarichi. Walumaa galatti loltootaa fi nama nagaa miiliyoona 1,200 kaaba Itoophiyaatti dhume akka Profeesara Yuunivarsiitii Beeljeem kanaatti. Waraana Awurooppaa sodaachisee Yuukireen keessattuu namni haganaa hin dhumne jedha gabaasii USA Today. Lafa uummanni miiliyoona 5 fi 500 keessa jiraatu kana keessa ambulaansonni hin hojjetan tajaajilli baankii hin jiru 100 kan lakkaaman waraanaa fi beelaan dhuman. Waraanni lafa tana marsuudhaan tajaajila hundumaa irraa kutee jira. Maatiin hunduu afaanii wal dubbachuu barreeffama walii erguu miilaan walitti deemuu malee tooftaa koominikeeshinii kabiraa tokkollee hin qaban. Addunyaan irra caalaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen dubbata. Waraanni hamaan garuu baha Afrikaa jira jedha barruun USA Today kun waraana Tigraay. Tigraay waraana biyyoota lama gidduutti gaagaamte. Waraana Abiy Ahmed hoogganuu fi waraana Isaayyaas Afwerqiin. Ajjechaawwan suukanneessaan hawwanii fi shamarran gudeeduun jumlaan nama fixuun amala waraana kanaati. Dhaabbileen fayyaa, manneen barnootaa, manneen jireenyaa uummataa, warshaalee fi dhaabbileen daldalaa hedduun diigamanii jiru. Akka ogeeyyiin jedhanitti Eritiriyaan waraana kanatti kan hirmaatteef naannichatti humna jabaa ta'uu ishee agarsiisuu fi masaanummaa yeroo dheeraa garee Tigraay irraa qabdurraa kaateeti. Mootummaan Itoophiyaa fi gareen Tigraay waliigaltee araaraa mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun hagam akka itti fufiinsa qabaatu irratti garuu namoonni siyaasaa shakkii qabu jedha gabaasi kun. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu sababa beelaa fi wal'aansa fayyaa balaa jalatti kufee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhetti erga waliigaltee nagaa buusuu booda konkolaattonni gargaarsa fe'an hedduun gara naannichaa seenuu jalqabanii jiru. Gargaarsi kun warra muddama keessa jiru dhaqqabee ni baraara kan jedhu ilaalchisee garuu wanni beekamu hin jiru. Waa'ee Itoophiyaa fi naannichaa qorachuun kan beekamu Profeesarri Norwee Jeetil Tromvold waraanni kun seenaa Itoophiyaa keessatti waraana dheeraadha jedha. Profeesarichi waliigalteen nagaa buusuu garee Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa nagaa fullaadhaaf jalqabbii abdachiisaadha jedhe. Garuu hagam akka itti fufu namuu hin beeku jedha. Dr. Abenezer Isadingil qindeessaa tajaajila wal'aansa fayyaa muddamaa naannoo Tigraay hospitaalota naannichaa 40 hooggana. Bilbilli sararaallee bakka hin jirretti wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha jedhe. Hospitaalonni 12 harka waraana Tigraay fi Itoophiyaatti barbadaa'uu hima. Dhaabbilee fayyaa kanneen yoo qaaman deeme malee hojjettoota dubbisuun rakkoodha jedha. Waraana dura Tigraay ambulaansota 270 qabdii ka jedhu dooktarri kun amma 80 qofatu du'aafee jedha. Isaanuu boba'aa waan hin jirreef hojjechaa hin jiran. Gaarii fi fardaan dhukkubsataa deddeebifna qorichi hin jiru. Du'aatiin hawwanii parsantii 800 gahee jira. Waliigalteen nagaa buusuu of kalee uummanni Tigraay akka obbaafatu hawwa Dr. Abenezer Isadingil. Itoophiyaatti ammallee lammiileen miiliyoona 20 ta'an sababa hongee fi wal waraansaa gargaarsa namoomaa barbaadu jedhamee jira. Naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi lakkoofsi dhaabbilee gargaarsa namoomaa xindaa'aa ta'eef gargaarsi namoomaa barbaadamu uummata dhaqqabaa hin jiru jedha dhaabbata biyyoota gamtoomanitti jaarmiyaan gargaarsa namoomaa UNOCHAN.
Kaaba biyyattiitti gargaarsi namoomaa erga waraanni dhaabbate as fooyya'insa agarsiisaa dhufuu himee jira. Jaarmiyaan kun keessumaa naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti bara kana gargaarsi namoomaa si'atee akka jiru kaasa. Kuma dhibbaan kan lakkaaman qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Miiloonotaaf gargaarsi dhiyaataa jira. Naannawa daangaa Tigraayitti garuu gargaarsa qaqqabsiisuun ammallee qormaataa jedha Yunoochaan. Kibbaa fi kibba biyyattii tongeen hammaatee itti ufee jira. Waqtii roobaa shanaffaaf naannawa kanatti roobni akka hin jiraannes raagamee jira. Kanaaf gargaarsi namoomaa hatattamaa bara faranjoota 2023 keessas ni barbaachisa. Kaaba lixaa fi giddugaleessa biyyattiitti waqtii rooba gannaatti lolaan mudates namoonni akka gargaarsa eeggatan dirqisiisu Yunoochaan himee jira.